Akkam jirtan hordoftoota keenya viidiyoo kana keessatti kan nuti waliin ilaallu nama fagoo jiru tokko bilbila isaa qofa argachuudhaan waan inni nama biraa irratti bilbilee haasa'u dhageeffachuu yookaan iccitii inni nama biraa waliin haasa'u dhageeffachuu kallattii ittiin dandeenyu viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti warroonni haarawaa taatan yookaan ammoo chaanaalii kana sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessa akkasumas laayik godhaa isinii jedha. Gara viidiyoo keenyaatti haa ceenu isinii jedha. Jalqaba irratti bakka koolii kana ni dhuftu. Sana booda nama ofirratti hidhuudhaaf jechuudha. Nama barbaadan tokko ofirratti hidhuudhaaf urjii ni gootu. Sana booda 20 akka gootanii urjii gootu. Iccitii nama dhaggeeffachuu barbaadan sanii itti galchuudhaan eegasii booda maslaalii gootanii eegasii irratti bilbiltuu jechuudha. Nama dhaggeeffachuu barbaadan san isinis itti galchuudhaan sana booda maslaalii godhuudhaan irratti hidhachuu ni dandeessu jechuudha. Haala kanaan hordofuu dandeessu jechuudha. Karaan inni biraa ammoo haala ittiin namni tokko iccitii nama waliin haasawaa jirru ittiin nu dhageeffataa jiramoo nu dhageeffataa hin jiru kan biraa kana kan nuti waliin ilaallu jechuudha. Kana waliin ilaaluudhaaf urjii maslaalii 21 ni gootu. 20 akka eega gootanii maslaalii ni gootu irratti bilbiltanii jechuudha. Sana booda fakkeenyaaf call forwarding and conditionally voiceidhaan fakkeenyaaf voiceidhaan nam tokko nuuf hordofaan jiru jechuudha. Not forwarded jedha. Karaa daataatiinis not forwarded jedha. Karaa kanaan isin laaluu ni dandeessanii jechuudha. Nama isin hordofaa jiru tokko yoo fakkeenyaaf isin hordofaa jiraate bakka voicii kanatti lakkoofsi keessan jira jechuudha. Kanaafuu amma lakkoofsi namaa hin jiru waan ta'eef fakkeenyaaf ammoo yoo isin irratti uf hidhee jedhe haala kamiin ofirraa haquu dandeenya? Yoo irratti isin hidhee jedhe yoo irratti isin hidhin ammoo not forwarded jedha. Inni irratti isin hiinee jechuu isin dhageeffataan jiru jechuu karaa biraatiin. Haala kamiin ammoo itti ofirraa haquu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf maslaalii 2 ni gootu. Maslaal ni gootu. Maslaal 2 eega gootanii 22 godhee dhiifama. Maslaalii 2 gootanii 20 akka gootu jechuudha isin. Maslaalii 2 ni gootu. Kunis dogongora. Kuni kan ittiin nama ittiin wannaa laaltu jechuudha. Fakkeenyaaf anama fakkeenyaaf namoota hordofaan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo isin ofirraa haquudhaaf jechuudha. Maslaalii 2 gootanii 20 akka gootanii irratti gadi bilbiltu jechuudha. Sana booda kun call forwarding and conditionally is successful jedha. Bakka reefi sanitti amma namni isin hordofaa yoo jiraate call forwarded not forwarded kan dhusanitti kala haala kanaan ofirraa hayxanii jechuudha. Yoo lakkoofsi namaa jiraate kan isin hordofaa jiru sanii haala kanaan ofirraa ittiin haquu dandeessu jechuudha. Maslaalii gootanii 21 gootanii call forwarding and conditionally is successful. Kana jechuun isinirraa haqamee jira jechuudha. Wanni namni isin hordofaa jiru isinirraa haqamee jira jechuudha. Haala kanaan ofirraa balleessuu dandeessu. Viidiyoolee kanaa fi kanneen biroo argachuudhaaf chaanaalii Oroo kana sabiskiraayib godhaa. Chaanaalii Oroo sabiskiraayib. Galatooma.